baasuuffachaa jira. Warroonni yaasanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Akkuma guyyaa lama keessatti xumurree hin badhaasfachuu. Kanaafuu namoonni marsaan kun isin darbee marsaa isaanitti akka yaaltamu isiniin jenna. Akkuma dura namoonni irratti yaalsisnee namoota kuma ja'a jechuudha. Kuni baadiyyaa jechuudha. Baadiin kuni maqaa namaa, bilbila namaa, abbaan carraa hundi as keessa jira jechuudha. Kanaafuu kana mirkaneeffachuuf kuni nama kuma ja'a mirkaneeffachuuf kun 60 ta'uu qaba waan ta'eef waliin mirkaneeffannaa. Waliin alakkoo tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 59 60 Sakana mirkaneeffannee jechuudha. Jaatama akka ta'e mirkaneeffanneerra namoonni yaalanii hundi jira maqaan jira bilbilli jira as keessatti argama. Itti aansinee maal mirkaneeffanna? Koinii mirkaneeffanna jechuudha. Koinii mirkaneeffanna. Koinii kana mirkaneeffanna. Akkuma baadiin kun mul'achaa jiru lakkoofsi tokko hanga 16 as keessa jira jechuudha. Abbaan carraa lakkoofsisaa as keessa jira waan ta'eedhaaf kunis 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf dhibbaan hidhamee jira. Kanas mirkaneeffachuu qabna. Waliin nama mirkaneeffannoonna warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 57 54 55 56 57 58 59 60 Jabaansa mirkaneeffanneerra karaa kamitti deemna? Ammoo karaa kamitti deemna? Karaa koinii dhibbaan lakkaa'ame sanatti lakkaa'uu deemna jechuudha. Lakkaa'uu deemna. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Kanneen abbaa carraa qaba. Beekamtiiwwan biyyoota garaagaraa argachuudhaan biyyoota lama keessatti xumure baajajii kana fakkaattuu nama badhaasaa jira. Warroonni marsaan 31ffaa isin darbe marsaa 32ffaa yaalaa isiniin jenna. Kanneen carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Hanga sagantaa keenya xumuraatti nufaana akka taatanu kabaja guddaadhaan isin gaafannaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
أفتمي سدي أفتمي أفو أفتمي شام أفتمي جا أفتمي توربا أفتمي سدي أفتمي ساقل شنطة توسع مركني فنيرة ورن يالفان رانت الرغري سنفاته وسنين جنة دقيقة لما كفا أبان شرع 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 دقيقة لما كفا أنك سكن باقي كبرات سينو سانا كساسانو كفجو بجالان سنگا بنا كناني نابات الرا فلنو كيسان فتا اسنين جنة بجالما كيسا تجمره فجا جكنا بكاتون هنا آفاجرا namoonni ijaallee marsaa soddomii lammaffaa yaalaa isiniin jenna raana carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tarak baay'ee miti booddee xiqqoodhuma. Abbaan carraa ta'uudhaa fi abbaan carraa ta'uudhaa fi warroonni yaaltan carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u.
isiniin jenna warrisaa sottomii tokkoffaasa guyyaa irraa sa'aatii kanarraa eegale abbaan carraa tokko guyyaa irraa taa'u warroonni yaaltan carraa garaa garii isinii baatee warroonni karaa tiiktookii karaa feesbuukis nu hordofaa jettanii hanga sagantaa keenyaa xumuraatti akka nu hordoftanii kabaja guddaadhaan isin gaafanna. biyyoota garaa garaatti illee beekamtiiwwan addaa argachuudhaan biyyoota lama keessatti xumuree namoota badhaasaa jira. warroonni irratti hin hirmaanne marsaa baddoomii lammaffaa irratti hirmaadhaa isiniin jenna. raa gaarii isiniif haa ta'u. Ayyega amma gara carraatti baasuutti deemna. Nyaatunuu baasaa. Ishi kotti ayyee baagoti gurraacha kottu. Harka wayyaasa. Harka kee muudachaa harka kee dachaa godhu kana kanaan godhi. Ayyega warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Garsaan soddomii tokkoffaa daqiiqaa tokko qofa booddee abbaan carraa adda ba'a. Ishi dhaggeeffadhaa. Carraa kana gaafa kaastu tokko gaafa siin jedhu harka keessan agarsiisa. Harka keessa kana goote agarsiisa jechuudha. Lama gaafa siin jedhu waliin mattaa. Sadii gaafa siin jedhu tokko qofa keessaa kaasta. warroonni yaaltan carraa garii isiniif haa ta'u isiniin jenna. tokko lama waliin mati sadii tokko qofa naamaati. abbaan carraa biyyaa arraa lakkoofsa 1164 abbaa carraa tokkoffaa biyyaa arraa hin birrinaafi lakkoofsa 1164 abbaan carraa tokkoffaa guyyaa arraa lakkoofsa 1164 maqaan Zinaabuu jedha. Hin bilbilaaf eessa akka ta'e hin beeknu. Bilbilli adda baafanna. Ayyaana darbe yaame. Eno akkas jirtu fayyartu kani apa carraa bukeera carraa yaaltanii turtanii lakkoofsanii kan yaaltanii ayyeka na dhaggeeffattu abbaa carraa tokkoffaa taatanii jirtu bakka gammaddanii biyyi keessan eessa bakka gammaddanii ayyeka bakka qaqqabeedha walitti deemaa carraa gaarii ayyeka bakka qaqqabee jira carraa tokkoffaa bakka qaqqabee jira. walitti deemina carraa lammaffaa deemna carraa lammaffaa deemna tokko gaafa singara sana agarsiisa sadii gaafa singara tokko naagaastaa tokko afanii keessan agarsiis lama waliin mati sadii tokko qofa naabaati lakkoofsa 5,419 lakkoofsa 5,419 abbaa carraa lammaffaa.
shanii dhibba afurii kudha sagal naa barreessaa yeroo hin jira kuma shanii dhibba afurii kudha sagal Aye, lakkoofsa tokkoffaa lakkoofsa kuma tokko dhibba ja'aaf jaatamii afur lakkoofsi carraa lammaffaa lakkoofsa kuma shaniif dhibba afurii kudha sagal isaafis bilbilaa fi carraa lammaffaadhaaf. Akkam jirtu fayyadu? Qaranii abbaa carraa bukkeera carraa yaalta jirtanii? Qaranii abbaa carraa bukkeera carraa yaalta jirtanii? Qaranii abbaa carraa bukkeera carraa yaalta jirtanii? Abbaa carraa lammaffaa taatanii jirtu biyyi keessan eessa? Abbaa carraa lammaffaa taatanii jirtu biyyi keessan eessa? Yaayyoo akkaawuntii keessan qaruma sitti nu ergaa. Carraa lammaffaa yaayyoo qaqqabee jira. Yaayyoo qaqqabee jira. Kana carraa sadaffaatti baana. Tokko gaafasa jiru bashitaa lama waliin makii sadii tokko qofa keessaa baas tokko qofa lakkoofsa kuma afuriif shantamii sadii lakkoofsa kuma afuriif shantamii sadii lakkoofsa kuma afuriif shantamii sadii abbaa carraa sadaffaa. Chambela kunno chigiddu harka saaf jala kuma afuriif shantamii sadii Aboo Yaman bilbilaa ቁጥር አገልግሎት ላይ አልዋለም። Bageenya. Akkam jirtu fayyadu? Fayyaa jirtu obbo Shambee. Asumaan. Aye, kasih asumaan beekira. Lakkoofsa kuma afurii shantamii sadii asumaa beekira. Asuma taa'ee beebi. Kotteedhiin. Kottu abbaa carraa sadaffaa kottu. Aye, kun asuma taa'ee jira kunnoofi asuma taa'ee jira. Egaa marsaanii soddomii tokkoffaa haala bareedaatiin haala ajaa'ibaatiin guyyaa har'aa xumuramee jira. Marsaan soddomii lammaffaa dhaggeeffadhaa. Marsaan soddomii lammaffaa namoota gimmaasha ol xumurameera waan ta'eedhaaf gabaatii qaqqabadhaa. Iskiriinshotii akkaawuntii 1,365 irratti galchuudhaan ammuma toora galaa isiniin jenna. Galatoomaa sagantaan keenya guyyaarraa haala kanaan xumurameera. Amma kallattiidhaan dafaa qaqqabadhaa.